السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ليان سجنتا براتي ولتدي بالنجر إننس واهي قرآنا والبرسيسنا سرت وانت في نمني تكو يرو قرآنا قرأو دغونغورا قبا هن دغونغورا نمني كون دغونغوري كون أكاتا كمت لالما مال ميدا حالا كمت لالما بكا ميقدت موقو دما دغونغوري قرآنا كيس جرو بكا لمت قودمي ilaalama yeroo qur'aana qara'u namni kun dogongora akkaataa lamatti dogongoruu danda'a. Dogongorri qur'aana keessatti jedhe amma fakkeenyaaf afaan arabiitiin allahnu fil qur'aani jedhe. Dogongorri qur'aana keessatti mata duree lamatti qoodamee argama xiyya lameen gadi babahe kana laalaa. Inni tokkoffaan allahnul jaliyyu dogongora isa guddaa jedhama. Wal khafii dogongora dhokataa jedhama. Fakkeenyaaf dogongora inni guddaa jechuun namni quraana qara'u dogongora lama jedhe. Dogongora guddaa fi xiqqaa. Dogongorri inni guddaan huwa khaxa'un yacridu lillafzi fayukhillu lmacnaa yeroo lafzi quraanaa qaraatu lafzi dogongorri lafzi irratti dhufee macnaa quraanaa aayataa sana balleessa. Isa sana dogongorri. Lafziin badee macnaan bada. Dogongora lafzi irratti dhufee macnaan badu. Fakkeenyaaf lafzi irra dhufee maanaan akkamitti bada kun olaal an'amtu calayhim jedhe siraata alladhiina an'amta ta'an fathaa ta'uu qaba an'amtu jedhe an'amta jechuun kan ati irratti qananiite jechuu an'amtu gaafa dammaa goone yoo kan inni irratti qanani'e jechuu dogongora guddaadha hin dilaawa namni isa kanatti. Fakkeenyaaf casaa jenna saadiin ni furdata qubee furdatu irraa saadiin عصا جن قاف مو عسى جنيو بكثلا عسى جنو في سين سلانك الله تامتي سينين سنفردسني عصا يو كان جنو تانيو دبين بدير عسى جتون نقا جتو عصا جتون صادت موهو فردسني ولي جتو هي كان سابده ومبني كناف دوغنغورا قد داير أما معناتو بدا وانتيب dogongorri inni lammaffaa dogongora xiqqaa isa jedhanu inni maal huwa khaxa'un dogongora yacridu lillafzi lafziitti dhufee fayukhillu kan qullaa godhu bikamaali sifaatihi sifti isaa guutamina sifa isaadha qullaa godha qaawwa guutaminni sifaata qur'aanaa guutamuutti qaawwa dhaqqabsiisa malee maanaan balleessu. Fakkeenyaaf naxwu jedha سوء العذاب يرو جنو مدين كن رجو قبا مد اللازمي يو مدي كان إرسنيو قوت من صفات إساتو إرته سوء العذاب صفات إسا إرسني وان تيفي دون قرأت قاعدة من نكون فكين يف أنفسكم إخفات كراما نكون نونين كان غافا مو أنفسكم إظهار غونيو صفات إساتو إرته مالي معنان إرني دغونغورا تقايداما ولما قالت دغونغور نغدان دغونغورا لفظي تدفه معنى بلسو دلا ونمنسان دغونغور تقانو لفظي تدفهتما كان صفة إسا بلسو جچو كناف دغونغور قرآن كيستي بكلامين كانت به أرغما جچودا وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شر ولي فولا